Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kee dhiifama dhiyeenya kana isin irraa ture jira jechuudha sababiin dhukkubeef xiqqoo isiin ture. Okay, har'a appilikeeshina moobaayila keenya yeroo namni nu cufnee lafa keenya banuudhaaf yaalii yoo godhe eenyumaa haa ta'u suuraa isaa waliin ragaa waliin fuudhee akka lafa nuuf kaayu gochuu barbaanne appilikeeshina pileestoor keessaa arganna jechuudha. Appilikeeshinni kun baay'ee bareedaadha. Keessa galuudhaan maal jennee barreessina? Sardi ay yookaan al'ayni salaata jechuudha. Ija sadaffaa jechuudha. Isa kana asirra sarchi googootan haala kanaan barreessitanii jechuudha. Isa jalqaba irra isinii dhufu kana jechuudha irra dhooytanii. Liinkii isaa mataa viidiyoo gubbaan isinii kaa'a jechuudha. Ooppiin jedhaan jechuudha nama waan bane buufadhee jiruuf isin garuu buufachuu isinirraa eegama. Haala kana moobaayila keenya irratti yeroo gabbuusne ooppiin jennaan jechuudha. Isa kana sardi ay jettanii barreessitan. Okay, haala kanaan nuuf dhufa gama mirgaarra gama bitaatti hogguu sadii bunna afuraffaa irratti kilik itti goona bakka mallattoo irraa itti jiru kana jechuudha. Haala kanaan hojii biraas wanti inni nu gaafatu hin jiru aktiivitii bakka jedhu kana qofa tuquu qofa jechuudha. Isin mul'atedha yaadaa bakka qalama diimaa kana aktiivitii bakka jettu kana tuquu qofa jechuudha. Erga tuqxanii haala kanaan isinii fidaa isii jalqabarra jirtu tana ongoota yoo ofiirra jiraatte xumurtanii jirtu keessaa baatan gabaabumatti. Haala kanaan erga keessaa baatanii iskiriina moobaayila keessanii oof gootu jechuudha. Erga haala kanaan oof goonee cufamee jira jechuudha iskiriinni moobaayilicha kennaa jechuudha. Isa kana amma immoo banuudhaaf yeroo nuti yaalii goonu suuraa kaasa jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf konkolaataa kana akka kaasuun godha jechuudha. Gara konkolaataatti achi gargalchaa haala kanaan jechuudha. Hogguu lama itti deebisa. Okay, amma mee haa banuu. Haala kanaan jechuudha isaa 6 daqiiqaa 7 PM namni yaalee jira jechuudha banuudha. Okay, gubbarraa gad harkisuudhaan isa jalqabarraa kanaan ilaaltu jechuudha irra dhooytanii suuraa isaa. Akka arguu jirtan kana amma kunoo konkolaataa kaase jechuudha yeroo lama. Haala kanaanii appilikeeshina kana buusaa itti fayyadamaa baay'ee isin gargaara. Akka tasaa nama biratti fa'aa moobaayila dhiistanii yeroo deemtan jechuudha. Abbaan fedhe yoo tuqe eenyu akka moobaayila keessan banuudhaaf yaalee arguu dandeessan jechuudha. Okay, haala kanaan YouTube keessa galuudhaan Muusaa Abdullaa jechuudhaan sarchi gootaniiti sabiskiraayib akka gootan isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.